Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaa irraa isin dhaggeessifnaa nu waliin turaa isin jenna. Godinaalee Oromiyaa adda addaatti namoonni dubbifne tokko tokko Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa baraaraa jiraachuu addunyaaf bagaaraa jedhan. Uummanni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa finxaalessitoota uummata bakka bu'an hanga ammaatti hin argine jedhan. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Aadaa Bargaatti abaaboo shanee irratti tarkaanfii cimaa fudhatamee jedhama. Faannoon Amaaraa godina Gondar Kibbaa Dabra Taaboritti daaraa ta'uun dhaga'ame. Itoophiyaan daandii guddinaa qabattee jiraachuu ishee muummeen ministeera Cheek Rippaabilik Piiter Gaalaan himan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa amma oduu bal'inaan isin dhageessutti dabarraa waliin turaa isin jenna. Godinaalee Oromiyaa adda addaatti namoonni dubbifne tokko tokko Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa baraaraa jiraachuu addunyaaf bagaadhaa jedhan. Godinaalee Oromiyaa adda addaatti namoonni nuti dubbifne tokko tokko yaada kennaniin Dr. Abiy qabatamaan Itoophiyaa bilchinaan baraaraa jiraachuu isaa haasaa inni Oostiriyaatti taasisee ragaa guddaadha jedhan. Akka yaada namoota kanaatti osoo sababa nageenya dhabuu naannolee adda addaatiin misooma hojjechuuf haalli rakkisaan uumamu inni garuu rakkoo kana hunda dandamatee addunyaaf nama fakkeenya ta'edha jedhan. Dr. Abiy Ahmed nagdee guddaa galmeessuu magariisummaa addunyaaf fakkeenya ta'uu siyaasa ammayyaawaa dimokiraasiin deeggarame geggeessuun yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa gara badhaadhinaatti fiduuf mul'anni inni qabatee jiru hooggantoota addunyaa kan ajaa'ibsiise ta'us himan. Itoophiyaa misoomsuun wal balaaleffachuun akka hin danda'amne beekuun uummanni Itoophiyaa tokkummaa isaa cimsatee nageenyaa fi misooma guddisuuf kutannoon ka'uu barbaachisaa jedhan. Uummanni naannoo Oromiyaa fi Amaaraa finxaalessitoota uummata bakka bu'an hanga ammaatti hin argine jedhan. Jiraattonni naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Maarqosii fi magaalaa Gondar dubbifne tokko tokko yaadanuuf kennaniin faannoos ta'ee finxaalessaan kamuu quuqama uummattummaa qabaatanii osoo hin taane faayidaa dhuunfaa isaaniif uummata Amaaraa gidirsaa kan jiran ta'uu himuun uummanni Amaaraa cimsee balaaleffataa jiraachuu dubbatan. Naannoo Oromiyaattis jiraattonni magaalaa Amboo fi magaalaa Bishooftuu dubbifne yaadanuuf kennaniin abaaboo shaneen seenaa fokkisaa ta'e uummata Oromoo irratti raawwate malee waan uummata Oromoof fayyade tokkollee hin jiru jedhan. Akka yaada namoota kanaatti yeroo itti Oromoon qe'ee isaarraa buqqa'e saamamee fi albeen qalame bara qabsoo abaaboo shanee ta'uun isaa ammoo jibba Oromoon abaaboo shaneef qabu dachaa taasisa jechuun nutti himan. Oromoos ta'e diinni kamuu finxaalessaa diina diina caalu godhee balaaleffataan yaada namoota naannolee lamaaniiti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Aadaa Bargaatti abaaboo shanee irratti tarkaanfii cimaan fudhatame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Aadaa Bargaatti abaaboo shanee uummata keessa dhokattee osoo uummata dararuuf qophooftu yeroo uummataa kennameen raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii cimaa fudhachuun barbadeessuun isaa himame. Abaaboo shaneen galma isaa darara uummata Oromoo godhatee ammas giddugaleessa biyyaa keessa naanna'ee sochii badiinsaa raawwachuuf yaalii taasisaa jiraachuu hordoffii uummanni taasisaa jiru ragaadha. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa abaaboo shaneen osoo dhoksaan uummataa fi misooma adda addaa irratti miidhaa geessisuuf yaaluu yeroo uummataan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii hadhaa ta'e fudhateen miseensonni shanee 30 kan ajjeefaman yoo ta'u 20 immoo harkaa fi harkatti qabamuu ragaan uummataan icharraa ba'ee ni ibsa. Bu'uuruma kanaan meeshaan waraanaa kilaashkooviin 40, rasaasni kilaashii 250 fi hidhannoon mudhii guutuu mootummaaf galii ta'uu maddeen odeeffannoo qabatamaa ta'e ni addeessu.
Faannoon Amaaraa godina Gondor Kibbaa Dabra Taaboritti daaraa ta'uun dhaga'ame. Faannoon Amaaraa godina Gondor Kibbaa qarqara magaalaa Dabra Taabor keessa sochii taasisaa jiran Riippaabilikaan Gaardiin tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhateen shororkeessaa faannoo akka maleetti barbadaa'uu isaa jiraattonni magaalichaa odeeffannoo nuuf kennaniiru. Haaluma kanaan Riippaabilikaan Gaardiin tarkaanfii fudhateen faannoon 45 du'aan yoo adabaman 25 ammoo madaa'uu fi booji'amuu isaanii ragaan uummata magaalaa Dabra Maarqos ni addeessa. Meeshaa waraanaa bireenii 5 kilaashii 43 fi boombii harkaa 15 mootummaaf galii ta'uu ibsameera. Akka yaada uummattoota magaalaa kanaatti yeroo ammaa kana hanqina loojistikii fi nyaataa irraa kan ka'een qabsoon faannoo achi buuteen isaa dhabamaa jiraachuu dubbatu. Itoophiyaan daandii guddinaa qabattee jiraachuu ishee muummeen ministeera Cheek Riippaabilik Piiter Fiyaalaan himan. Muummeen ministeera Cheek Riippaabilik akka jedhanitti yeroo ammaa kana Itoophiyaan rakkoo ishee quunname injifachuudhaan deemsa badhaadhinaa eegalte galmaan gahaa jiraachuu ishee dubbii ajaa'ibaati jechuun ragaa ba'an. Itoophiyaan dippiloomaasii cimaa sadarkaa addunyaatti injifachaa jirtu cinaatti guddina hunda galeessa ta'e galmeessaa jiraachuu ishee muummeen ministeeraa Piiter Fiyaalaan ibsaniiru. Beekamtiin kun waan laayyootti dhufu osoo hin taane hooggansa bilchaataa Dr. Abiy Ahimad laataniin akka ta'e Itoophiyaanonni haalaan hubachuu qabus jedhame. Walitti dhufeenyi Itiyoo Oostiriyaa jaarraa tokko ol kan lakkoofsisedha kan jedhan Dr. Abiy Ahimad dhibba kana marii bu'a qabeessa dhimma dinagdee waloo gama qonnaa fi albuudaan waltumsuu akka qaban kallattii kaa'ameera jedhan. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan guddina gama maraan guddachaa jiraachuu ishee agarsiistuun inni guddaan ragaa ba'aa jiraachuu mootummoolee addunyaattis jedhameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee kanuma ture. Yeroo itti aanutti odeeffannoowwan wayitawaa ta'an kan biroo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept laayik, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif hawwinaa. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.